Faten dalatetio Faten dalatetio Ifa mucayyoo waan mukofte fakkaata ijumaa wallaalaa kaataa osoo wal baranne maal sitti fakkaata? Wal baratu waanuma jiru. Namni amma akkatti hin jiru. Kiyya maqaan simbiru kayootu kanillee finqilu. Kiyya maqaan ayyaantu kanillee naartu. Naartu. Hadare tiri. Tiri. Ansi jaaladhee do'aara siri. Hadare qobbo. Qobbo. Na jaalattee do'aarta obbo. Hadare tiri. Tiri. Si jaalannaan na boonaartaa siri. Hadare qobbo. Qobbo. Boonu narraan bareedu obbo. Hadare tiri. Tiri. Eega jetteeti haa ta'u siri. Harka fuunee akkam nagaa jirtu daawwattoota keenya guyyaa har'aallee Ateetee Tiyuub irraa CEO yookiin oonarii Ateetee Tiyuub wajjin ta'uudhaan sagantaa irraa isinii qabannee dhiyaanneerra. Waan jettan qabdanii? Ana dhufuu baga dhuftanii baga nu laaltanii thank you very much. Ayyee akkuma beekamu Ateetee Tiyuubiin sooretti yookiin haadha kennaatiin guyyaa muraasa dura eegaleera. Namoonni hedduun subscribe like gootaniirtanii baay'ee galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Guyyaa har'aa wanti nu irraa haasa'uuf deemnu wanti nu isinii himuuf deemnu waa'ee ijoolleeti. Tapha ijoolleeti. Ijoollummaa keenya akkamitti akka dabarsine maal taphatu turre maal godhu turre tapha akkamiiti faayidaan taphaa maali ka jedhu waliin goona wayyaa dachiifna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jecha gamanumaa guyyaa irraa jalqaba irratti Oromoon akkamitti ijoollee ofii lakkoofsa barsiisa ka jedhu irraa kaana. San immoo Oromoon akkatti jedhu qaba. Akkatti jennu san immoo afaaniin osoo hin taane waliin jennee isin garsiifna. So ati kennaa tokko maali jettee na gaafachuu dandeetti. Lamallee jechuu dandeetti. Sadillee yoo isaan jalqaban nuti deebisuu qofa jecha. Tokko maali? Takkeen takkatti hima. Lama maali? Lamaan mucharee. Sadi maali? Sadiin sunsummanii. Afur maali? Afran mucha saayyaa. Shan maali? Shanan quba harkaa. Ja'a maali? Jaan jabbii qaraxaa. Torba maali? Torban naannoo sanbataa. Saddeet maali? Saddeet dhala leencaa. Sagaloo maali? Sagal yaa'ii booranaa. Kudhanoo. Kudhan boolla saddiqa akkana qofa osoo hin taane bifa faaruutiin immoo yoo jennu. Tokko maali? Takkeen takkattumaa. Lama maali? Lama mucharee. Sadi maali? Sadiin sunsummanii. Afur maali? Arfan muchin saayyaa. Shanan quba harkaa. Jahan jabbii qaraxaa. Torban naannoo sanbataa. Saddeet dhala leencaa. Sagal yaa'ii booranaa. Tokko maali? Tokkeen takkattimaa. Lama maali? Lama mucharee. Sadi maali? Sadiin sunsummanii. Afur maali? Arfan muchin saayyaa. Shanan qubii harkaa. Jahan jabbii qaraxaa. Torban naannoo sanbataa. Saddeet dhala leencaa. Sagal yaa'ii booranaa. Kudhan boolla saddiqa. Jennee xumurra. Oromoon akkuma argitan tokko maali? Tokkeen takkatti hima. Lama immoo muchareeti. Sadi immoo sunsuma mana keessaati. Nu amma asitti oofanii fayyadamna. Afran mucha saayyaati. Isaallee arginee hin beeknu aannanima walmaarti bitanna. Shanan quba harkaa kunooti. Jaan jabbii qaraxaallee. Qaraxa gawannaa haasansa waa'ee gabbaraa eeraa Facebook irratti. Nu gabbaruu. Qaraxaa. Jahan jabbii qaraxaa ka jedhan sun achirraa dhufana fakkaata. Ulfinna yaa achirraa dhufe. Torban naannoo sanbataa immoo naanna'ee dhufaa miree torban saddeet. Akkasii sana immoo faamilii barsiisuu fi ka biraa ammoo saayinsiillee barsiisan jenneerra. Bineensa naannoo saniillee barsiisan jenneerra. Yaa so kanneen keessaa. Yoo warra manaa jennaare. Yoo warra manaa. Seenuu dadhabne. Akka Oromooti seeni. Oromoon waa hundaafuu waa hunda qaba. Daa'immaniif, mukaaf, sareef, re'eef, namaaf. Falaasama Oromoo keessaa wanti dhabame hin jiru jechaadha. Kanaafuu waan naannoo isaa keessa jiru hawaasummaa akkamii Oromoon ijoollee isaa barsiisa ka jedhu. Yoo warra manaa jennee mana seennee baanee bakka meeqa deemnee isin garsiifnaa tapha keessatti turtii keessan wajjin haa ta'u gamanumaan gara yoo warra manaa itti ceena jechaadha. Jalqabuuf sadi lama tokko yoo warra manaa gamana roobe gamas roobe maal roobe madda marga maaltu dheeda saada gujiiti haati gujii deettee maal deette ilmaa intala kam siree keettee kam qilee keette ilma qilee keettee intala siree keette intala qilee keettee dhiira siree keette lakka akkasumaan ta'u shamarran qileen kaa'an otoon dhiira qilee kaa'anii zarraaf hin qabin galladis sooratti hin qabin.
Ayye maraafu. Nu lamaanuu akka qileen kenne. Nu lamaanuu siree kaanii diina qilee akaani. Nasani walii galla. Waa qalaniifi? Qalaniif. Maal qalaniif? Hoolaa dirra coomaati. Naa kutanii? Sii kutanii. Sii kutanii? Kutanii. Atta goote? Qarrara kaayee dagadheeraan kana beektaa. Harraagisi baalee galuu baalaan dhahee fudhate fiiddee. Fiige. Dhiiddee. Eessaan dhiidde jilba qarra. Eessa dhiqatte cabbu calla dhidhumoo guutu. Itti tufee guutu. Akkamiin baate konkooladhee bahe. Si qofatu konkolataa raachiin konkolaatu raachi waan bishaan galaati. Raachuma bishaan galaa roobiin bishaan hin galu roobiin waan gurra badhataati. Roobima gurra badhataa wanteen gurra hin badhatu wanteen waan arfii addaataati. Wanteema arfii addaataa daaraan arfiin addaatu daaraan waan baasanii gatan. Daarama baasanii gatanii keessummaa baasanii gatanii. Keessummaa waan bu'ee balaati. Keessummaa bulee baa galaanni buleen boo. Galaanni waan lafarra looyaati. Galaanuma lafarra looyaa bofni lafarra looyu. Bofni waan nama iddaati. Bofuma nama iddaa kinniisni nama iddu. Kinnisi waan damma dammeessaati. Kinnisuma damma dammeessaa faayoo damma dammeessitu. Faayoo dukkoo galaati. Faayoo maddukkoo gala. Idaayyaan dukkoon galtu. Idaayyaan faaya dhiiraati. Jedhanii xumuran jechaan. Tapha ijoollee kanarraa wanti isin barattan. Mana namaa yeroo seenan yoo warra manaa akka jedhan. Yoo gamana roobu akka gamana illee roobu. Akka marga saanii dheedu. Akka haati gujii deettu yoo namni da'ummoo akka qotii hoolaa dirra coomaa qalanii fi yoo fiidde yeroo baay'ee akka kufuu dandeettu akka raachi bishaan galu akka roobiin gurra badhatu akka wantiin arfii addaatu akka keessummaa baasanii gatan akka bofti lafarra looyu akka kenniisni nama iddu waan naannoo isaa keessa jiru bifa taphaatiin godhee uummanni Oromoo ijoollee barsiisa jechaadha. Kanaaf falaasama Oromoo kanarratti sirriitti halkaniif guyyaa cimnee hojjannee jechaadha. Nullee waan aadaa Oromoo keessa jiru hunda bakka jirurraa qonnee isinii baasuuf qophii waadaa galla jechaadha. Kanaaf kanatti aansuudhaan hibboo jennaaf immoo wanti dabaltoo jiraate. Hibboo haa jennu. Ayyaana hibbifattamus hibbifadha. Hibbifadha. Hibboo ati arguu hin dandeenye. Taatina jalaa baahuu dandeettu hin jirtu. Ani boo si yaadachiisa. Yeroo ijoollummaa kiyyaa san namni nama waatu hin jiru. Chaampiyoonii qaba. Akka ollaa kennaatitti. Hayyee si gaafadha. Hayyee. Gishee qabaa hin urgufatu. Afaan qabaa hin dubbatu beekinaa. Kun ulfaata fakkaata. Hayyeen qoradhaan soqadha. Qoradhu soqadhu. Dhiiddii fiiddii. Hin dhiiddu hin fiiddu. Haadha hooti waa namaa gooti. Haadhan hootu waa namaa gooti. Dhaan xiixxi muran dhiiddii. Dhaan hin xiixxu muran hin dhiiddu. Kotti immoo koolitti. Kottitti. Kamooli kottitti moo koolitti? Maanni kooliif naan galleera naan. Kottite jechuun waan kottee qabu. Hin qabu. Nama luka qabu. Koolii jechuun ammoo waan barate. Lachuttuu hin qabu lamaanuu hin qabu. Si misliid na godhaarta. Okay. Muran dhiiddiidha han xiixxee nama lan jette. Hin dhiiddullee hin xiixxullee. Barsee himatti bachoo sifatti. Hin himattu. Hin sifattullee. Ardi immoo samitti. Arditti. Arditti. Okay, soqadha. Soqatte qoratte. Maalitti mee hibboo isaa hin gingilfatu? Afaan qabaa hin dubbatu. Gishee qabaa hin argufatu. Mana. Argadde? Mana kaminni? Mana citaati. Argadde. Fakkaata. Hayyee. Kabraallee hibboo tokko si gaafadha. Nama hundatu irra oola. Garii irra wal arrabsa garii irra wal deeggara. Addunyaa mara odeeffannoo yeroo tokko waliin ga'a. Nama garii waan baay'ee godhee garii illee gammachiisa garii illee aarsa. Beekinaa. Asuma uume. Asii uumte? Sammuu wagee keessa uume. Akka Oromoon uuma waan naannoo isaa jiru bifa waa wayii fakkeessee si fidee achi isuma sammuu kan keettiin chaalenjii godha jecha. Akkas taatu beekeedhaan illee. Kana soqatuuf qoratu iyyuu nan barbaachisu. Maaliin? Qoy garuu yoo qoradhee soqadhee dhabe adabbiin isaa maali hibboo keessatti? Hibboo keessa immoo biyya naa kennita. Biyya si kenna? Naa kenna. Soqadheen namni illee garuu odoo si kenne illee biyyi marri Oromiyaa fa keessattu garaana nyaatti. Nan saboon naa kenna. Nan sabooti yemmoo. Nan saboon naa kenna. Qoradheera namnaa yoo ati illee. Siin kennu garuu deebiin isaa Facebookiin buusee, Instagramiin buusee, Twitteriin buusee, Snapchatiin buusee, YouTubein buusee, internetiin buusee, Facebookiin buusee
social media walii galaatiin buuse. Akkasitti murame jecha social media dha. Namni immoo yoo hibboo gaafatee dhabu biyya fudhate jechaadha. Arrabsamee ka'eetiin biyya fudhatame. Arrabsamee. Mee akkamii arrabsan? Oromiyaa naa kenna. Naan Oromiyaa sin kennu. Ayya Ameerikaa naa kenna. Minnesota yeroo Ameerikaa kee wintarii. Yeroo cabbiisa. Yeroo kam uumaa miti samarii. Wintarii fudhadhu. Fudhadhu akkuma jirtuuni. Minnesotaati ya cabbii waliin as gugadhu. Soorettiiti ya mataan gadhumadhu. Yoo ani helikopteriin qilleensa gubbaa barari'u ati saree dudda malaataa gubbaa ciiftee deemtaa. Miskii namatu dudda malaatesseen. Akkas jedhanii. Kanaaf uummanni Oromoo tapha yeroo galgala taa'u falaasama ofii qaba. Daa'imman qofaa miti manguddoon illee waan baay'ee akka jaarsummaa itti jiran akka jiruuf jireenya ofiitti jiraatan dargaggeessi illee tirrii qabaa dubartii waan baay'ee jira. Kanneen har'a waliin ga'uu hin dandeenyu har'a xiyyeeffannaan kenna waa'ee ijoolleeti. Sagantaalee isin dheeressuuf hin deemnu namoonni. Tapha tokko haa fidnu. Ayyee tapha tokkoon fidna garuu daawwattoota keenyaa viidiyoo kan keessa jalqabaa irratti wanti ati jechuun barbaaddu yookiin ergaan. Yaa dhugaa. Galatoomne yaadachiisu keetii kan qalatu xumurarra jedhee tureyyuu. Galatoomaa isin jechuu barbaada namni viidiyoo san laaltanii hamilee nu kennitanii koomentii garaagaraa nu kennitaniitiin encourage nu gootan thank you so much galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa dagaagaa thank you again baay'ee isin galatoomfanna. Hayya akkuma beekamu haati kennaa yeroo baay'ee viidiyoo kana hin jaalattu ture. Kaleessa argitee uummata Oromoo kana nama jaalatu kan uummata akkana subscribe namaa godhu kana anillee immoo waan aadaa Oromoo illee ta'u waan danda'uun uummata kana barsiisee muuxannoo kiyya qooduu fi qaba jettee qabsoo addaa gaggeessaa fi qabsoo jalqabaa injifannoon xumurteetti kun kutaa lammaffaati. Kanaafuu haadha kennaatiin illee galatoomi jennaan uummata keenyaa waan kana godhuu kan keetiif uummanni Oromoo illee namoonni baay'een subscribe gootaniirtanii fi baay'ee galatoomaa ammallee subscribe godhuu keessan ittuma fufaa isiniin jecha waan babbareedaa waan irraa barattan waan dhuka qabu waan lafee qabu siniifinnee dhufu jechaadha. Waan irraa barattan qofallee odoo hin taane waan isin kolfisiisullee possibly waan isin boochisullee ta'uu ni mala. Uummati Ameerikaa kun waan nama boochisu jaalata maaliif akka ta'e I have no idea. Anyways, akkasi. So wanna tokkocha naaf hidnu. So sagantaa keenya kaarraa maaliin haa xumurruufi? Waan godogodoon haa xumurrus my personal favor. Ayyee waa godogodoo jaalatta. Jedhi kaasi jalaa qabnaanullee. Ati jedhi. Ayyee akkuma beekamu daawwattoota keenya sagantaa keenya xumuruuf deemna. Dhumarra garuu tapha tokkoon isinii xumurraa yeroo biraa immoo waan ajaa'ibaa waan hedduu isinii waan hagammaa dhageessanii hin beekne argitanii hin beekne waan ajaa'ibaa isinii fiduuf deemna. Isinillee wanti isinirraa barbaadu subscribe, like, share kanuma qofa. Nummoo asiin yoo feene elelamaan qorii qopheessinee babbareennee akkanatti. Waan halkanii guyyaarra wajjannee isin tajaajiluuf qophii xumurreera. Isin gammachiisuuf isin kolfisiisuuf akkuma dura jenne qophoofneerra. Kanaaf sagantaa keenya irraa xumuruuf deemna. Taphni tokkoon waa godogodoo jennaa hin jenne. Ayyaa jennu waa godogodoo. Ayyaa isaan xumurra waa godogodoo. Qaanquu. Goda billaanchaa. Qaanquu. Dhufuu xinaachaa. Qaanquu. Waan mana gubbaa. Qaanquu. Mucaa tullubbaa. Qaanquu. Haga torbaan irraa deebinutti hanga guyyaa muraasa booda deebinutti torbaanii asitti illee deemuu dandeenya. Hamileen keessa yoo haaluma kanaan itti buufe namni subscribe osoo godhin nu eege namni osoo like godhin nu eege udaan abba booroo nu gahe.